amma akkuma dura erga biyya keenya biyya jiraataa jirru erga yookiin Canada yookiin US America yookiin Ingiliz yookiin German yookiin biyyoota Awurooppaa keessaa tokkotti yookiin Awustiraaliyaatti erga jijjiirranne booda maal goona kuno apply waan nuun jedhee fi subscribe kuma guunne erga guunne saati kuma furgoonne iyyadhu waan nuun jedhuuf apply jenne gaafa kliikii goonu maal goona steepii yookaan gulantaa sadii jira jechuudha yeroo iyyannu kuno gulantaa sadii nuu fida jechuudha gulantaa sadii nuu fide kuno maal fa'i steepii ni jalqabaa yookaan gulantaan ni jalqabaa maalidha jalqabiidha kuno jalqabii jechuu hin jalqabne amma yoonaatti kuno steepii waan review partner program jechuun miseensa ta'uudhaaf jalqabisiin jedha iyyachuudhaaf jalqabisiin jedha isa booda maal goota yeroo ati jalqabdu yeroo ati start ette kuno laal start kana yeroo ati tuttu maal sii fida seera ittiin bulmaata partner programii yookaan YouTube sagantaa YouTube wajjin qabdu siif saaqa jechuudha ittiin bulbaata sana gaafati yeroo jalqabi jechuun start yookiin jalqabi yeroo irra tuttu maal sii fida kuno kana sii fida jechuudha kuni seerota kana ittiin bulmaata kan hubadhu siin jedha kuno argite kana hubadhu siin jedha seeronni kuni yoo waggaa 18 umuriin kee waggaa 18 gadi ta'e maatiin kee yookaan namni si guddisu siif guutaa'edha yoo waggaa 18 wala ofii kee guuttaa tokkoffaani monetization revenue jechuun kaffaltiin YouTube si kaffalurraa akka dilaalaa kaffaltu kana barisiin jedha isa jalatti maa inni advertising revenue beeksisa sirra dhufan keessaa in kaffaltaa subscribe warra yoo subscription revenue jira kuno yookaan dilaalaan subscription jira monetization revenue kana lamaantu jira inni lammaffaan immoo kaffaltii karaatti kaffaltiin siif galu accountiin kaffaltiin siif raawwatamu inna barbaachisaa inni sadaffaan seerota yookaan seerota kaffaltii dilaalaa akka sirraa YouTubein sirraa muru akkaataatti immoo sirraa ka'u monetizationiin yookiin ga'umsi kaffaltii siif eeyyamame akkamitti akka sirraa fudhatamu maaliif akka sirraa fudhatamu kuno isaan kun akka seeronni kun akka jiran beekisiin jedhee kan biraa seerattiin bulmaata the governing law kan nu bulchu jechuudha kan YouTube wajjin akka nuti wajjin hojjennu seerri jiraadha inni sadaffaani seerota akkasumaanii fakkeenyaaf capitalized terms used but not defined seeronni akkasumaan callisanii jijjiiran jiru jechuudha kan xixiqqoon seeronni xixiqqoon erga isaan kana kun amma yoo Germaniin guunne asirratti waan isin hubachuu qabdan yoon biyyan jiraadhu Germaniin guute ta'e afaan Germaniin kan inni naafidu kan koo garuu United Kingdom waan ta'eefi Ingiliffa afaan isaanii afaan Ingilizii waan ta'eef kanaaf Ingiliffaan naafide Awustiraaliyaa taanaan Ingiliffaan isinii fida Canada guunnaan Ingiliffaan isinii fida US America taanaanis Ingiliffaan isinii fida ani United Kingdom yookaan Ingilizii waan guutee fi afaan Ingilizii naafide isa booda kunola saanduqatti kana tuttu jechuudha saanduqatti kana gaafa tuttanii isa booda waan inni isinii fidu gulantaa tokkoffaa xumurtan jechuudha argite gulantaa tokkoffaa xumurtan jechuudha isa booda
kan ittaanutti sin dabarsa jechuudha. Seeronni kun seerota baay'eedha. Tokko tokkoon hiikuun viidiyoo mataa isaa barbaachisa seerota jiran kana. Akkasumatti nuti garuu kunoo laal saanduqatti makan akkas goone bira darbina. Gaafa nuti akkas goone bira darbinu fudhadheera yookaan nuti dinnuun jiru waan ta'eefi yaadayyuu dubbifnes dubbisuu baanes isa booda dannuun jedha argite raawwatteetta. Gulantaa tokkoffaa raawwatteetta jedhe amma gulantaa lammaffaatti ceeyinaan jedhe. Gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u maal jedhe gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u kun argite gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u not started jedhe amma garuu jalqabeedhe. Innis waa'ee maaliiti gulantaa lammaffaan sign up for Google AdSense. Google AdSense guutii unka Google AdSense guuttadhu jechuu isaati jechuudha. Akkuma gulantaa tokkoffaa kunoo step 1 irratti akkuma nu guuchise sana step 2 irratti maal jedhe start jedhe jechuudha. Maaliifi amma yoonaan jalqabin jirta Google AdSense sign up jechuun guuttadhu unka guuttadhu yookaan irratti akkaawuntii isaa qadhu jechuudha. Yeroo ibsuu yaalu isa booda maalan godha kuno start gaafan jedhu maal laafida kuno start gaafan tuqu kuno la akkasitti naafide start gaafan jedhu you will be redirected to AdSense to complete this step ede gara AdSense deemte tamma inni sila YouTube irra gulantaa tokkoffaan YouTube irra amma step 2 yookaan gulantaa lammaffaa irratti gaafa nugu eessatti nageesse Google AdSense itti nageessa jechuudha. Gaafa start jedhu isa booda maal godha isa booda akkasitti ganaa fidee booda maal jedhee isa jalatti yes I have an existing account ani kanaan dura Google AdSense account qaba yoon jedhe isa jalqabaa kanan filadha. No I don't have an existing account ani Google AdSense kanaan dura hin bananne waan ta'eefi kanan filadha yoon jedhe no I don't have Google AdSense jenna jechuudha. Isa booda isa gaafa filannu yoo kanaan dura kan monetization taane yoo qabaanne isa dur monetization taane sana galchina jechuudha account keenya. Garuu nuti haaraa dhareefuu tokkittiima YouTube tokko saaqanne bananneeti Google AdSense account qabnu ta'e no I don't have an existing account ani Google AdSense in qabu jedheen isa lammaffaa kanan filadhe jechuudha. Isa booda maal jedhe isa booda ergan isa filadhe booda continue kanan tuqalaa kun argite ergan filadhe booda continue filadhe tuqaa jechuudha. Gaafa isa booda continue gaafan jedhu continue yeroon jedhu accountota jiran na filachiisa jechuudha. Accountota kan YouTube koo yookiin kanan itti kan biraa qabutteen taphachiisu hafaa kan ta'an jiru isaan keessaa kan barbaadan kanan barbaadeef guuttachuu nan danda'a. Garuu Google AdSenseif ani garuu kanan guutuu barbaadu kanuma YouTube kootiin guutuu barbaada. Kanuma YouTube kootiin godha jechuudha. Google AdSense tiin kanani saaqachuu barbaadu. Isa booda isumaanan iyyadha. Gaafan isaan iyyadhu akkasitti naafida jechuudha. Gaafan iyyadhu akkasitti naafida. Kuno argite your website iddoo jedhutti kuno your website bakka jedhu isatu channel koo isumatu copy godhee naafida jechuudha. Argite isumatu link channel kooti copy godhee naafida. Argite isatu copy godhee naafida. Isa booda erga
your website isa jedhu YouTube irra waan ta'eef chaanaalii koo fidee liinkii isaa isumatu naa kaa'a. Isa booda akkasitti guutuu jalqaba jechuudha. Maqaan koo maqaan YouTube kooti achi jira, emailiin koo as jira. Isa booda asitti yes send me customized help and performance suggestions isa jedhu kunoo isee jalqabaa filannoo isee jalqabaa geengoo isee jalqabaan filadha jechuudha. Isee irratti tuqaa jechuudha. Isa booda maal godha seerota jiran waan ani irra ga'e waan adsense naan jedhu xalaa yeroo naa barreessu maal godha emailii koo kanaan naaf erga jechuudha. Emailii koo kanaan emailii koo sanii ittiin guuttadhe kana isarratti naa erga jechuudha. Kana jechuudha kuni get more out of adsense isa jedhu kana yeroon tuqu maal godha waan adda addaa waan tokko tokko emailii kootiin naa erga jechuudha. Waan naan jechuu barbaade waan tokko tokko odeeffannoo adda addaa kan inni naa ergi jechuudha yeroon kana isee kana yeroon filadhu jechuudha. Ergan isee kana filadhee booda eessattan gadi darbaa asittan gadi darbaa jechuudha. Select your country or territory dha. Asitti gaa kunoo your country or territory bakka jedhu kanatti maalan godha asittan gadi dhufa jechuudha. Kunoo country or territory, select your country or territory jechuun biyya kee guutiidha. Amma asirratti asirratti of eeggannoo kana ni goonu asirratti jechuudha. Asirratti of eeggannoo goona. Isa dura YouTube irratti guunne asirratti hin guunnu jechuudha. Inni silaa biyya jiraannudha. Inni kun garuu qarshiin keenya bakka itti nuuf ergamu jechuudha. Isa booda kunoo yes jenneeti kunoo geengoo ishee kana geengoo ishee jalqabaa filannaa. Isa booda eessa dhufna country of territory Itoophiyaa filannaa jechuudha. Malee bakka dura jiraannu country of residence isa YouTube irratti super chat super sticker jennee filanne sana hin filannu. La asirratti of eeggadha. Asirratti isa hin guuttannu. Asirratti Itoophiyaa filannaa jechuudha. Dhufne Itoophiyaa akkasitti gad harkisneeti Itoophiyaa filanna jechuudha. Achi erga Itoophiyaa filannee booda isa ittaanu immoo maal akka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Achi erga Itoophiyaa filannee booda please review and accept our terms and conditions jedhe erga kana goote booda maal godha welcome to adsense siin jedha. Argite amma baga gara adsense nagaan dhufte beeksisni adda addaa hojii keerra yookaan hojii YouTube keerra viidiyoolee keerra akka dhufaniif waan fedhii qabaatteef galatoomi siin jedha. Isa booda kunoo seerota kana jira jechuudha. Seera by using our service you agree. Seerota kana kunoo gara seerota meeqa qabu kana waliigaluu keenya kunoo saanduqatti kana filanna jechuudha. Saanduqatti kana yeroo nuti tunnu gurraachessaa. Isa booda seerota adsense kana waliigaleeraa fudhadheeraan jedha. Gara 4 5 6 akkastu jira seeronni as keessa waa'ee kaffaltii attamitti akka nurraa dhaabbatu beeksisni nurra dhufu maaliif dhiisaa kan jedhan seerota baay'ee jira as keessa baay'ee miti. Kunoo seerota kana waliigaleeraa akkamitti akka nurraa ka'u kaffaltiin akkamitti akka nurraa fudhatamu jira. Isaan kana dilaalaa kaffallu erga seerota kana fudhannee booda intellectual property brand features hojiin keenya yookaan hojii nuti ofii keenya hojjennu akkamitti akka mirga qabeessa ta'uu fi maaliin akka kan biraarraa nama biraarraa adda ba'u kan jedhu kunoo as keessa jira. Hojii keenya keessatti iccitii namaa eeguu fi iccitii keenya eeguu keessa kan jedhu kurnaffaa seera kurnaffaan jira.
kun hundumtuu jira. 11 confidentiality dha. Confidentiality jechuun Googlein waa'ee keenya nama biraatti hin dubbatu, iccitii keenya hin baasu jechuudha. Seerota kana erga walii galla jenneeti ishee kana tunnaa jechuudha. Kudosa saanduqatti kana tunnaa. Isa booda create account ennaa jechuudha. Dhumarratti create account nu jedha saaqanne irra jechuudha. Google AdSense kanuma jechuudha. Saaquun kanuma jechuudha. Amma 15 ta'a akkasumatti seerotuma xixiqqaa dabalate gurguddaan seeronni gurguddaan 14 15ffaan akkasuma seerota xixiqqaadha. 16ffaan immoo service specific terms jechuun tajaajiltoota beeksisoota sirra dhufan akka waa'ee akkamitti akka adda baaftee filattu yookiin hunduma akka sirra dhufu. Isa booda create account siin jedha. Isa booda kunoo uummatteetta jechuudha. Argite uummatteetta adsense for YouTube saaqatteetta jechuudha. Ergati create account ette booda kunoo laa sii fide akkasitti erga sii fidee booda maal goota iddoo kunoo individually filattaa isa kana. Individually business dhaabbata organizationii dhamoo hojiin kee dhaabbata dhamoo dhuunfaadha. Hojii dhuunfaa tennaan hojii dhuunfaa kunoo individually filattaa. Isa booda maqaa kee fi teessoo kee filattaa. Name bakka jedhu irratti maqaa kee guutuu filattaa. Line 1 address line 1 bakka jedhu irratti bakka jiraattu filattaa. Yookiin lakkoofsa poostaas guutuu dandeessa. Kun waliin jijjiirtes omaa miidhaan fidu. Address line 1 ettee magaalaa kee guuttaa. Address line 2 PO box etteeti lakkoofsa saanduqa poostaa erga guuttee booda as biratti lakkoofsa saanduqa poostaa kana biratti magaalaa poostaan sun jiru. Fakkeenyaaf Garba Gurraachaa yoo ta'e Garba Gurraachaan biratti jedha. Asallaa yoo ta'e Asallaan biratti barreessa. Postal koodii garuu yoon hin beeku ta'e 04 callisee man kaa'ee bira darba jechuudha. Isa booda magaalaan keessa jiraadhu magaalaa sana Asallaan jedha deebisee. Yoo Garba Gurraachaa ta'e Garba Gurraachaan jedha. As birammoo Garba Gurraachaa ergan jedhee booda koomaa jedheen North Shawaan jedha. Shawaa kaabaatti waan argamuuf Garba Gurraachaa North Shawaan jedha. Asallaa immoo Arsiin jedha jechuudha biratti koomaa biratti. Lakkoofsa bilbilaanis optionalidha. Optionalii jechuun dirqama miti. Isa booda country'n yaa'u country'n Itoophiyaa akka ta'e jira. Gajjallaatti jira. Country Itoophiyaa filadheera. Isa booda eessatti si geessaa redirecting to YouTube itti si deebisa jechuudha. Argite erga